Abbaan isaanis kun asitti dubara jiru isaanis aansi isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Ulfaadha nama hedduu waan nama hin qabu kabbisidhaa kabaju kabajamaa haqa miciyoo biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe kun erga malee abitu ana naa qabadha adaraan simbira kan wadhita biraan Abbaan isaanis kun asitti dubara jiru isaanis aansi isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Ulfaadha nama hedduu waan nama hin qabu kabbisidhaa kabaju kabajamaa haqa miciyoo biyya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe kun erga malee abitu ana naa qabadha adaraan simbira kan wadhita biraan qabu nagaan galaa mara keenya. Waaqayyo hunda keenya nu haa jabeessu jireenyi ishii lafa kanarra jiraatu fixattee gara mana rabbii deemte Waaqayyo immoo mana rabbiitti boqonnaa gaarii bakka Abrahaam Isaaq Yaaqoobitti boqotanitti nu haa boqochiisu hunduma keessanuu Waaqayyo nu haa jabeessu akkuma beekamu kaatedraalli kun Eddisaatarra jira kaatedraalli kun akkuma beektan namootni adda addaa warri gurguddaan bakka kanatti boqotanii ካቴድራል ከናፊስ እድሳት ገርጋር አከብሮተን ይሄ ካቴድራል እንደሚታወቀው በንጉሠ ነገሥቱ የተሰራ ታላላቅ አርቲስቶች የአገር ባለውለታዎች ትልልቅ ሰዎች ያረፉበት ስለሆነ ቅርስ ቦታ ነውና በዚህ ካቴድራል ደግሞ አሁን እድሳቱ አልቆ ዙሪያው እየተሰራ ስለሚገኝ ለቀሪው ልማት ሁላችሁም እገዛችሁ እንዳይለይ ለማለት ነው። ቢቶቴ ስቶር በበረቁ ሰገል ሰገልተሚ ቶክ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣ አናደሮ ለቡ መጋላ ሚጨታ ተከለተ umurii ishee ijoollummaarraa kaastee barnoota isheetti jabduu fi hawaasa keessatti dhalatte biratti ammoo hedduu jaallatamtuu turte. Dhalattee umurii 5tti bara 1996 barnoota kana eegalte qananiif barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa mataa guddeessatti kan baratte yoo ta'u barnoota ishee sadarkaa lammaffaas achuma magaalaa Miicataa mana barumsaa Machaaratti qabxii olaanaan xumurtee gara yuunivarsiitiitti imalte. Dharraa barnoota olaanaatiinis yuunivarsiitii Arbaa Minci kan ishee ga'e yoo ta'u yuunivarsiitichatti barnoota injiinaringiitiin muummee haayidrooliik and wootar injiinaringiitiin bara 2011 eebbifamtee turte. Ogummaa baratteenis biiroo bishaanii fi inerjii Oromiyaatti qacaramuun yeroo murtaa'eef kan hojjette yoo ta'u ergasii ogummaa hojii moodelummaatiin jaallattootaa fi beekamtii guddaa argachuu dandeessetti. Hojiilee beeksisaa fi bohaartii adda addaa keessatti maqaa kan horatte qananiin fiilmii mata dureensaa Rabbirraa jedhu piroodiis gochuun hojii ishee jalqabaatiin industirii fiilmii biyya kanaa keessatti ashaaraa mataa ishee kaa'atteetti. Bara 2015 keessatti haadhimaa fi jaalallee ishee kan ta'e aartist Andu'aalem Goosaa waliin seenaa jaalalaa isaanii kan eegalan yoo ta'u waggoota kanneen darbaniif waliin jiraachaa egeree isaanii keessatti ammoo maatii horachuuf karooraan jiraachaa turaniiru. Kibxata kaleessaa barii bitootessa lamatti bari'u mana jireenyaa ishee keessatti sababa ammaaf addan baafamiin gamoo mana jireenyaa ishee darbii 5ffaarraa kuftee boqotte. Qananii Addunyaa Waaqoo dhalattee umurii 25tti du'aan boqotteetti. Sirni awwaalcha ishees guyyaa har'aa bataskaana kaatedraalii Qulqulluu Sillaaseetti bakka maatiin, firoottan, hiriyoottanii fi jaallattoonni ishee argamanitti raawwateera. Eshi hunduma keenya gadda guddaa nutti dhaga'ame waa'ee kanarraa barumsaa koo kennan. Okay, artistoonni Oromoo tokko tokko maal jechaa turanii
eessatti jaalala beekaa Andu'aalamiin jechuu isaaniiti. Eessatti jaalala beekaa farsoo dhuguu malee akka waan iccitii beekanitti dubbatanii jechaadha. So ala amma model seenaan jirti model seenaan ana caalaa maatii ta'uu dandeessi. Al tokko maatii ta'uu dandeessi. Moo yeroo tokko jalqabumayyuu artistiin Oromoo highlightii Andu'aalam irraa haasa'u malee yeroo miidiyaa irraa yookiin kilabitti yookiin hojii isaa kan dinqisiifachuu barbaades kan waanyes akkuma waanyetti ta'ee haa jiraatu malee kan Andu'aalamitti dhiyaate Andu'aalam wajjin oolee bulu kami dhimma hojiitiin madirakii irratti artistoota baay'eedhaan dhugama Andu'aalam wajjin mul'ata. Saniin duubatti immootu wanti jireenya dhuunfaa Andu'aalam keessatti kamtu seenee jaalala beeka jibba beeka eenyutu beeka dhugaa dubbachuu fi akkuma reefu siin jedhe mucaa artist Ramadaan Meessaa mucaa jedhamu mee maali malli mucaa jedhu sirba ka sirbe mucaa sana Dinqaa Huseen kan jedhamu warra jaalalaa sirbe ana yeroo baay'ee deddeebinee iddoo sanitti mana isaattis kan wal arginu jara kana gaddaaf gammachuu Andu'aalamitti yeroo baay'ee deddeebinee kan bira dhaaban nama meeqa amma guyyaa darbe keessan artistii guddaa jedhamu meeqaaf bilbileet even viidiyoo galaana irratti hojjedhe amma baasee isinii laxxafa piraayiveetiin gootu kan jedhametu jira koottaa gaafadhaa dhimmi akkanaa galee jira galteen akkanaa galee jira mucaa kana lubbuudhaan dhabna koottaa haafurru jedhee ani artistii meeqatti bilbilee jira Taaddalaa Gammachuus ta'ee Qamarii fi akkasuma namoota baay'ee maqaa dha'uu danda'a warra yeroo kan bilbila isaanii hin kaafne teekstiidhaan ergee fi warra wanta hunda argee jira sii galee jira kanaafuu ani hin beeku bicha waa'een artistii Oromoo kun garuu hololli akkanaa kun hamma yoomitti model bilbila kee keessan naa barreessi. Qananiin isaan keenya lamaan isaanii beektota Oromoodha. Kanaaf dhugaa mucaa barbaadama malee qabatamaa tuutu fees namni qabatamaadhaan Andu'aalamtti godhe kan jedhu waan qabatamaa dhiyeessu jiraannaan Andu'aalam maaliif hidhamaa hin jedhamu lamin lubbuu namaadha lubbuu haadha manaasaa keessa lubbuu Oromoo ija Oromoo kan taatedha kan baddee jirtu dhalattuu karaatti hafee jira waan an dubbachuu barbaadu jechuudha Andu'aalam dhataana Andu'aalamitti Wallaanaan keenya leetina. Dubartii cimee jira. Beekaan keenya leetina. Kanaaf eeyyeno. Bexaam mirgi keenya baay'ee sarbamaa jira. Mucaa kana godhe taanaan inni godhe jennee aguufuuf fakkeenyaaf torban darbee seera qabeessa intala naqamte moo eessatan intala eenyu jedhamtu takka bilisee moo maal jedhamtu bakka hojii mana aadaa keessatti mana aadaa keessa hojjetti anajjeessan. Ayyaantu jedhamte eeyyee. Ayyaantu yaa tokko jedhe eenyuma kana sitti maabe intala takka asii Ameerikaatti anajjeefamte Ameerikaan jirtu intala Oromoo yaangi dhalleedha itti aansee Saudi Arabiyaatti intala ajjeefamte bee amma torban ma guyyaa 10 hin guunne amma immoo kinoo obboleetti teenya Qananii eeyyee Andifama naa godhi miidiyaa kana online galee haasa'us hin barbaadu fayyadames hin beeku zimmedhe man fayyadama garuu wanti tokko gaafa morma si ga'u ituun jaallatiin gadi baatee sagalee kee dhageessista. Ani waan akkasii baddaa intiniin jedhu. Namummaa koof Oromummaa koof iddoo guddaan qaba garuu waan akkasii kana baddaa hin hordofan. Amma garuu morma nu geela morma nu geegati ta'e kun boor dhuguma ilmoo dhiiraatu dubartii haadha isaarratti haadha manaa isaarratti obboleettii isaarratti raawwachaa jira yoo ta'e nurraa akka dhaabbatu. Nun sagalee nun ta'uuf baane kana lammaffaa dhugaa mucaa kana eenyu harkaa jiraatu namni beeku waaqa tokkicha duwwaadha
Andu'aalamira namni goru hin jiru. Isheera namni goru hin jiru. Dhugaarratti hundaa'ee namni hundumtuu sagalee ta'uu qaba. Asiif achi olola oofuun hin barbaachisu. Ololli oofameenna dhugaan mucaa kana bara baraan hin mul'atiin hafaa, hin argamiin hafaa, madaa nutti dabalatee jaamnee teenyaa jechuudha. Akkuma kaleessa dheengadan irratti raawwachaa ture. Kanaaf namni dubbatu dhugaa tokko irratti hundaa'ee dubbachuu. Namni Andu'aalamii fedhu hin jiru. Dhugaadha Andu'aalamtu godhe kan jedhamu marrajaan dhugaa. Odeeffannoon qabatamaa. Dhufeenna seerri biraa hafuu hin qabu. Maaliif lubbuudha. Akka namni tokko lubbuurratti adabamuu qaba namni kun. Jechuudha. Rakaa warra asiif achi dubbii hoofanii hin dhagayinaa isin. Hin dhagayinaa. Illaattii naaf iddoo. Hin barbaachisu akkasii. Warra akkasii warra sabaaf saba walitti naqu barbaaduudha. Rogalee yoona dubbistee dubbachuu Nullee kanuma jenna. Adii mee daqiiqaa sadii fayyadame. Hayyee galatooma ulfaadha baga jiraattan jechuuf jireenya maal qabnaa miti. Ani wanni jechuu barbaadu kaleerraa si jala taa'ee dhageeffatu jira namni baay'atee nagalchuu dhiiste ta'a. Keessi nu madaa'eera. Keessi nama daa'eera dhuunfaa kootiin jechuudha. Keessi kiyya nama daa'eera. Na dhukkubee qoosii mana ciisee ture. Miidiyaas irraa fagaadheera hanga soomanni galeerraa jechuudha. Obboleettiin kiyya bakka hojiitii galtee beroon akkanaa ta'ee jennaan lafaa utaalee sibiila soofaatti diramee beektee dhiinni na jige. Rabbitu beekaa jechuudha. Ammas bakka jiru sireerra jiraachuu kiyya bakka ciisu jiraachuu kiyya viidiyoodhaan isin mul'isuu danda'a. Maal jechuu barbaade dura dursinee waan kana dubbachuun dura namni kamiyyuu akka waan ragaa qabutti akka waan beekutti dubbataa jira jechuudha. Akka waan beekutti mana mara jala deemee ilaala seenaan sal jechuudha. Yoo dubbannu jechuudha dhimmi kun dhimma waloo kennaati dhimma siiresii ta'uusaa beekuudhaan jechuudha. Osoo ragaa hin qabaatin shakkii irraa yoo dubbatte malee akka nama ragaa qabuutitti waa dubbachuun diinummaa agarsiisa sitti jechuudha. Diinummaa eenyu? Diinummaa micayyoo tanaa jechuudha. Diinummaa micayyoo tanaa jechuun diinummaa Oromoo jechuudha. Kanaafi akka nama ragaa qabutti mana keessatti akkasii wadhabanii akkas wal gochaa turanii anatu itti beeka ani hiriyyaa akkanaati an fira akkanaati jedhaa dubbata namni jechuudha. Kuni akka hafuuf maaltu godhamuu qabaataa jechuudha. Wanti godhamuu qabaatu akka roobaleetti wantan sitti immoo barbaadu namni hundinuu viidiyoo baanee haa dubbannu. Viidiyoo baanee wal qaban hin barbaadama namni jechuudha. Waan beeku dubbata jechuudha. Seeraaf dhiyaata jechuudha. Osoo hin beekiyyoo waa dubbatellee yoo ka beekullee ta'e ragaaf dhiyaata. Yoo kan beennellee ta'e uummata walii buusuuf dhugaa micayyoo kanaa balleessuuf kan dubbatullee yoo ta'e hin gaafatamaa jechuudha. Viidiyoon ba'uun dirqama taatee argamti jechuudha. Ufii kiyyarraa bayyoonaan jette bahee dubbadhama. Inni biraa ka'an jechuu barbaadu